taatee ajaa'ibsiisaa fi hedduu dinqisiisaa ta'e biyya Oomaan magaalaa guddittii keessatti kan raawwatame eedota halkanii yookaan washmaanota lama kan akka malee qaamaan cafaqamanii ajjeefaman. Ajjechaa suukanneessaa kan biyya keessatti raawwatamee hin beekne kan ta'e akkasuma eenyu akka ajjeesee fi maaliif akka ajjeefaman akkamitti akka ajjeefaman qaamni nageenya biyyattii poolisiin biyyattii guyyoota muraasaaf beekuu baatullee dhumarratti beekuu danda'eera. Akkamitti akka beekee eenyu akka ajjeesee maaliif akka ajjeefaman viidiyoo keenya isa irraa keessatti waliin ilaallaa hanga dhuma viidiyoo keenyaatti nu waliin turan afeerraa keenya. Seenaan kun kan raawwatame bara 1997 magaalaa Sanawaa biyya Oomaan keessatti. Magaalaan tun kan hundeeffamte bara 1973. Magaalaan tun suuqiiwwan daldalaa 120 qabdi. Suuqiiwwan magaalaa kana dallawaan ijaarsaan marfamanii jiran. Ulaa lama kan itti seenan qabdi. Ulaalleewwan lameen kana eedoota gaardii lama qabdi. Kuma beekamu eedoowwan kun ulaa lameen gama gamaa eegan. Isaan lameenuu gaaf tokko shiftoonni Paakistaanotaa fi Hindootaan wal keessa makamanii jiran. Paakistaanii nama 5 fi Hindoota nama 3 akka suuqiiwwan daldalaa magaalattii tanaa akka saaman irratti waliigalanii marii taasisan. Akkamitti akka saaman akkasumas washmaanota lameen eedoota kana akkamitti akka reebanii suuqiiwwan daldalaa kana saamanii qabeenya fudhatan irratti mari'atan. Kanaafuu jalqaba mariin isaanii takkaffaa dukkaannoowwan dahabaa fi meeshaalee qaqqaalii gurguddaa qabu guyyaa keessa deemanii maraammaruu qorachuu jalqaban. Erga qoratanii booda akkamitti akka saamicha eegalan, akkamitti akka eedoota washmaanota lameen kana akkamitti akka reebanii fi mala dhawachuu eegalan. Ergasii adda wal qoodan. Galgala yeroo gahee namu addaan galee gabayaarraa karaa mana isaatti erga galee booda dallawa gubbaan utaalanii inni tokko dallawa gubbaan utaalee erga dallawa gubbaan utaalee washmaanicha hirriba rafaa jiru sibiilaan mataa duuba dhawe. Erga sibiilaan mataa duuba dhawe washmaanichi achi gaggabe. Ergasii osoo nuti hojii keenya raawwannee hin finne hirriba nutti haa jechuu waan sodaa qabaniif washmaanicha battaluma sanitti ajjeesan. Morma irraa kutan. Erga morma irraa kutanii booda washmaanicha isa lammaffaatti kallattiidhaan adeeman. Washmaanicha isa lammaffaa akkuma washmaanicha isa duraa godhan isaas sibiilaan mataa keessa dhawanii gara duubaatiin isaas ajjechaa fokkotaa ajjeesan. Morma irraa kutan jechuudha. Erga washmaanota lameen ajjeesanii booda suuqiiwwan waan garagaraa qaqqaalii qaban saammachuu eegalan. Dukkaannoowwan 8 cabsatanii qabeenya saamanii ergasii erga waan haajaman raawwatanii booda achi keessaa ba'an. Ergasii washmaanota kana keessaa inni tokko mu'azzina ture. Masgiida azaana ture. Yeroo kana mu'azzinticha azaana isaa dhaban. Dhiiroo arra maal ta'ee yaanii wal gaggaafatan. Ergasii akkuma barame kara salaata adeemanii salaatanii erga lafti bariitee kara suuqiiwwanii kara magaalattii yeroo seenan yeroo warroowwan dukkaana qaban yeroo kara hojii dhufan reefka akka malee itti ajjeefamee gara jabinaan mormi irraa mummuramee ciisutti dhufan. Yeroo kana hedduu rifatanii baaragan taatee takkaa biyyattii keessatti raawwatamee hin beekne waan ta'eef. Ergasii poolisitti dawwalanii poolistoonni dhufanii qorannoo cimaa gaggeessan. Warra magaalattiis qoratanii warroowwan naannoo saniitis qoratanii nama ajjeese tokko baasuu dadhaban. Shakkamaa tokkollee dhabanii. Ergasii reefkoota ajjeefamanis qaamoowwan isaanii maraammaranii quba tokko kan nama shakkisiisu illee irraa dhaban. Jarri waa ajjeese jarra tooftaa cimaa fi mala cimaan qinxaawee dhufe waan ta'aniif. Ergasii poolistoonni qaamni nageenyaa baay'ee itti ulfaate ajjeestootaa fi
yakkamtoota baasuudhaaf mul'isuudhaaf hedduu takka itti ulfaate. Ergasii yeroo booda qorannoo dheeraan booda wanni irra gahame namni namootan kana lameen ajjeese nama akka malee waaqaluu beeku, nama akka malee waaqaluu ture, nama amma duraas waaqalaa ture tahuu beekan. Ergasii namoonni waaqaluu beekan warroottan iddoo beeyladaa itti qalan itti halaalchan hojjetan jedhamee shakkame. Namootan iddoo hoolaa mana foonii keessa hojjetan beeyladaa qaluudhaan beekaman maraammaruu qorachuu jalqaban. Akka dhooysaatti boolistoonni beeksisa baasan warroottan ajjechaa kana raawwatan qabuu hin dandeenye, irra gahamus hin dandeenye, kanaafuu tiisiin achitti cufamee jira jedhanii beeksisa baasan. Akka yakkamtoonni yookaan immoo balleessitoonni gocha kana raawwatan abdiidhaan jiraatanii sodaa malee akka magaalaa keessa deemanii akka qorannoo nurra gaggeeffamu jira jedhanii of shakkanii ofirraa hin eeynetti beeksisa san baasan. Ergasii boolistoonni harka lafa jalaatiin qorannoo gaggeessaa turan. Warroottan mana foonii mana qalmaa hojjetan jala deemanii qorachuu jalqaban. Yeroo kana dhumarratti shakkamaan tokko mul'ate. Shakkamaan kun mana foonii hojjeta. Shakkamaa kana jiruuf jireenya isaa qorachuu jalqaban. Shakkamaan kun baay'ee nama liqiin namaa idaan namaa irra jirtuu ture. Firraa kafalus hedduu rakkachaa ture. Garuu akka tasaatti torbee san keessa liqaa guddaa irra jiru san akka ofirraa kafalee jiru boolistoonni irra gahan. Ergasii yakkamaan san mana foonii inni keessa hojjetu hojjechiisaa mana sanii boolistoonni qabanii qorannoo irra gaggeessan. Hojjetaa abaluu mindaa hangam kannitaaf jedhaniin. Ergasii inni mindaa xiqqishaa akka kanu ibse. Ergasii liqii guddaa akkana irra jira. Torbee kana keessatti ifirraa kafalee jira. Liqii guddaa kana akka ifirraa kafalu gargaarsa atiitteef moo maallaqa sirraa fudhatee jira. Lakki an maallaqa sinirraan fudhanne maallaqniin an kannuuf maallaqa xiqqaadha. Maallaqa liqii guddaa san irraa ittiif kafaluu danda'u waan gahu miti jeen. Ergasii yakkamicha kallattiidhaan qaban. Yakkamaa erga qabanii booda qorannoo cimaa irra gaggeessan. Erga mormee ani yakka ajjechaa torbee kana raawwate keessa harka hin qabu. Ani hojjetaadha. Ani hiyyeessa harka hin qabu erga jee morme booda gaafii isa dhumaa gaafatan. Gaafii kanammoo kallattiidhaan akka nu deebistu barbaanna jaaniin. Akka liqaan idaan namaa guddaan sirra jiru. Kafaluufis hedduu rakkattee jirtu dhageenye jirra. Garuu torbee kana keessa idaasan tara takka itti firraa kafalte. Maallaqa guddaa idaasan itti firraa kafalte san eessaa akka fidde akkamitti akka firraa kafaluu dandeessee deebisaa quubsaa nuuf kan jaaniin. Ergasii deebisaa waan kan waan dhabeef maallaqni kun immoo karaa dhufeen karaa ajjechaa raawwateenii hiriyoottan isaa kan yakka hojii hojjetaniin maallaqa adda qoodataniin waan firraa kafalee jiruuf deebisaa quubsaa kan nu hin dandeenye. Ergasii dhumarratti ni amane akka gocha san raawwatee gocha san isaa fi obbolaa isaatii fi nama jaha kabiraa wajjiin akka raawwatan ibse. Ergasii namootan inni ibse san hunda namootan isa wajjiin yakka kana hojjetan ajjechaa kana hojjetan saamicha kana hojjetan hunda walitti qabanii qoratanii erga qoratanii badiin isaanii warra irra mirkanaawe mana hidhaa geessan. Warroottan mana hidhaa seenan san keessa namni sadii ajjechaan itti murtaa'e. Nama sadii ajjechaan itti murtaa'e. Nama afur immoo hidhaa umrii guutuun itti murtaa'e. Hanga yeroo ammaan tanaa magaalaa Sanawaa biyya Oman keessatti hidhaa jiran. Inni tokko inni 8ffaan ammoo kanuma isaan yakka keessa akka jiru ibsan garuu manni murtii ragaa itti dhabee ibsa itti dhabee gallakkisee karaa biyya Paakistaanitti deebisuu danda'eera.